السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجتو أركفوني أشما المان رومو كقاربون في كقاربون فكنا جاتا تاني ربي ساعتي أما جبنا تنا نسنجاته أمس نجافي رامة توفي كأمان كم نكيسه بسناجرات فتو سنجرا كوتا سينا تاء نياتا نفكاتا ورماتي جياتاتن دوتا كغلطوما ورجنا أفتن أمو maatii kiyya ta'a subscribe like share gochuun dagatina warri duraan taatan like yeroo hundaati isiniin jedha walaa jajjabeessinu ilmaan oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan idila addunyaa irratti argamtan isiniin jedha. Har'a akkaataatti faxuura dalannu inni asitti argitan kun shunkurtiidha. Shunkurtii jaahisa godheera. Inni asitti argamu ammoo bedijana bismillah bedijana ibidda bedijana mishawwiidha. Bedijana yookiin beebuun yookiin salata aswad kan jedhamu jechuudha. Ibiddarra jira shawwii godhaa jira jechuudha. Inni asitti argamu ammoo timaatimiidha. Timaatimiin muree jaahisa godheera. Hanga xumuraa turtiin keessan nafaana haa ta'u isiniin jira obboleeyyotiisha. Akkuma argitan obboleeyyiitiya shunkurtiin kiyya bilchaateera amma wantitti naqamu timaatimiidha. Hanga xumura isaa namichi suuraa isiniin jedha. Akkuma argitan bedijaanis shawwii ta'eera geeffamee jira jechuudha. Bishaan qorraa keessa keenna akka irraa nu quncifamuuf jechuudha. Jinoota argitaniirtanii bishaan keessa kaayera jechuudha. Bishaan itti dabalaa bishaan xiqqaa waan ta'eef akka irraa nu quncifamuuf jechuudha. Hanga xumura isaa na hojjechuudha turtiin keessan nafaana haa ta'u. Obboleeyyan diyyaa akkuma argitan bedejaanni kiyya qorree jira. Amma quncisutti seena jechuudha. Quncisa jechuudha quncisaatti. Quncifni gurraacha isaa kan inni dibate quncee isaa kan inni dibate akkirra kanaan akkanatti irraa quncifna. Obboleeyyan akkuma asitti argitanii inni asitti argamu immoo illeedha. Killee masuluu wadala guddeedha. Killee kana tallaaja keessaa baasne laazim dirqama dhiquu qaban jechuudha. Killee waan xuraawaa qabduuf jechuudha. Akkasiin inni jettee wanti isin irra buutusan gisee buuftusan ho'aa isaa waan ta'eef wayii itti qabatee gosanni jechuun xuraawaan itti qabata jechuudha. Akka hin cabneefis oduu tallaaja keessaa baasnee ibiddarraan kaayin dura awwaala isaa jalqaba irraa dhiquu qabaanna. Tallaaja keessaa baasnee xiqqoo tursiifne deebiin
hojiin tura dubbiin keessa nafaana ta'u isin jedha. Obboleeyyan akkuma argitan amma beddi jaana keenyatu nutti horreessutti deema. Bismillah. Inni asitti argitan kun inni kun qaaniyaadha. Qaaniyaatti dabalaa jechuudha. Qaaniyaa maankaa lama jechuudha. Maankaa lamatti dabalee jira. Inni biraa ammoo loomiidha. Loomii gimmaasha. Loomiin keessarratti bishaan hin qabdu. Oomisha qabdu baadhiste. Inni biraa ammoo itti dabaluu zabaadiidha. Zabaadii maankaa lamatti dabalee jechuudha. Inni biraatis zayituuna. Zayituunatti dabala. Isa biraa ammoo wanti itti dabalu filfil aswadi yookiin qoondoo barbareedha. Maankaa sukkaaraa gimmaasha. Inni biraa hoo asirraa wanti itti dabalu soodhidha jechuudha. Hanga xumuraa tuutiin keessan nafaan haa ta'u. Akkuma argitan obboleeyyi kana timaatimiin kiyyaallee bilchina irratti gahee jira. Qaaraan hin muru. Qaaraan waan nama gubduu fi ijoolleen illee waan nyaattuuf ijoolleen dandeessee nyaattu. Akkanumatti dheerina isiitiin keessa buute jechuudha. Shittan bichaa foolii bichaa haa tolchituufi. Timaatimni keenyas xumurarra gaheera. Amma isa kana walitti tuma jechuudha. Walitti daaka. Hanga xumuraa na akkuma argitan obboleeyyiin kiyyaa fuxuur kiyya jaahiza ta'eera. Isheen akkana jaahiza ta'ee isiniin jedha. Isiniin mul'ata jedhee yaada. Asirratti zayituun naqaa beddi jaana kanarratti gana hin geessine. Hanga xumuraa na wajji ta'a isiniin jedha. Fuula isaa irratti zayituun naqeera jechuudha. Akkanatti geeffameera. Inni argitan kun beddi jaanaa kun zayituunidha. Zayituuna timaatimiidha. Killeedha. Jimla milaayaa yookiin aybii irraa hojjetama jechuudha inni kun. Kun ammoo fuul suudaanii yookiin lootiks yookiin maal jedhama afaan biyya keenyaatti. Biyya keenya jira garuu maqaa isaan irraanfadhe. Maaliif caatii wajjin nyaatamu? Bisa sanii isiniin jedha wattoota keeyya kana fakkaataa koottaa na wajjin nyaadhaa isiniin. Obboleeyyan tiyaan nagaa fi rahmata rabbii keessa naa jiraadhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyyatti kan hedduu takka galatoomaa. Warri booda faaraa dhuftan ammoo maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Waan komiyyoo jiraate yookiin waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinuutiin nagaa keessa naaf tura. Viidiyoo kanaan galumaa dhageeffadha. Shamarran teenya shamarran Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan teenya warri nyaata daladdan maal moggaaftan adda waan jadiida wayii haarawaa isinii qabadhee dhufe. Innis maal yoo jettan akkuma warri sabaa keenya addan taane food Itoophiyaa jedhanii beektanii nyaata Itoophiyaa jedhan. Nu ammoo maal jechuu qabaanna? Nyaata Oromoo jennee moggaasuu qabaanna. Yoo nyaata kamuu hojjettanii gallaakistan nyaata Oromoo jalatti barreessaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole
subscribe, like, share gochuun dagatina maatii kee ta'a walaa jajjabeessuun isiniin jedha nagaa keessanaa tura.